Kun sagantaa BBC afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufuu am jalqaba. Kophee irraa keessatti mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa Saawudii Areebiyaa jiran torban lama keessatti galchuuf deemnaa jedhan. Namoonni achi jiran maal jedhan? Kutaan keessa jiru duraatti namni dhukkubsatee namni akkuma gaggabee namni nurraa baafamaa ture jecha yoo furmaanni kan argamu ta'e akka hidhamaa tokkotti baay'ee akka gammachuu guddaatti natti dhaga'ama. Mirgu Abiy Muhammad eegsisuu irratti abbaan alangaa maal jedhu? Galmeen qorannoo yakkaa qaqqabe hin jiru. Inni lammataa immoo teessoon shakkamaa kanaa iyyannaa irratti hin ibsamne kan jedhudha jechaadha. Izeeman deebisirrii boodii filannoo irra dhabnaan garseera deemnaa jedhan. Kanaaf oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa agdhumaa nu waliin turaa an asli galgalooti. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii paartiin lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaaf Izeeman filannoo Itoophiyaa marsaa 6ffaa rakkoo hedduutti irraa mul'atee jedha. Paartichi ibsa baaseen tibba filannoo fi filannoon booda rakkoolee 400 ol boodii filannoo beeksisee deebii eeggachaa jira jedha. Barreessaan olaanaan paartichaa obbo Abaabaa Kaaluu boodiin filannoo deebisirrii yoo hin kennin garseera deemnaa jedha. የስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ የመጨረሻ ውጤት እስከሚገለጽ የምንጠብቀው bu'aan filannoo marsaa 6ffaa inni dhumaa hanga ibsamutti kan eegnu yoo ta'u tibba filannoo fi filannoon dura naannolee filannoo Izeemaan irratti dorgome irratti rakkoolee mudatanii fi yeroo yeroon boordii filannoof kan beeksisaa turre boordichi xiyyeeffannaan ilaalee murtee sirrii ittiin kennu yoo ta'e dhimmicha akkaataatti gara seeraa geessinu dursinee uummataaf ifa goona. Danqaalee wayita filannoo nu mudatan bu'uura seeraan gaafachaa caasaalee paartichaa caalaatti cimsinee gara hojii kan seennu ta'uu keenya beeksisuu feena. ይበልጥ በማጠናከር ወደ ስራ የገባን መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን. Durtaan Izeemaa Yeshiwash Asaffaa paartichi Finfinnee naannoo Amaaraa fi naannoo Kibbaa keessatti rakkoolenis muddatee akka ture dubbata. እንደሰማችሁት በጣም በብዙ ችግሮች የታጀበ ነው የነበረው ይሄንን ግን akkuma dhageessan rakkoolee hedduun kan irratti mul'atan ture kana garuu abbaa murtii goonee kan kaawwanne boordiin filannoo osoo waa hin jedhin nuti homaa jechuu hin dandeenyu rakkoolee nu mudatan 420 ol gara boordii filannootti arginee jirra finfinneettis naannoo kibbaattis naannoo amaaraattis rakkoolee nu mudatan boordii filannoo fi koree nageenyaa filannoo mootummaan ijaareef dabarsinee jirra kanaaf murtee isaanii eegna sana booda garuu akka dhaaba guddaa tokkotti akka dhaaba itti gaafatamummaa qabutti ejjennoo qorannoo irratti hundaa'e kan yeroo dheeraaf dubbachuu dandeenyuu fi uummata Itoophiyaa madaalu tarkaanfachiifna haga sanatti garuu naamusni Itoophiyummaaf izeemummaa keenya itti fufa. ኢትዮጵያዊና ኢዜማዊ ጨዋነታችን እንደቀጠለ ይሆናል ማለት ነው. Waxabajjii 21 guyyaa filannoon geggeeffamee taajabdoonni Izeemaa naannolee Amaaraa fi Kibbaatti garbuufata filannoo akka hin seenne dhorkamanii akka turan paartichi koomate ture. Gareen taajabdoota gamtaa Afrikaa filannoon Itoophiyaa marsaa 6ffaa hanqina qabaatullee karaa amanamummaa qabuun geggeeffamee jedhu. Haa ta'u malee boodiin filannoo Izeemaa irraa koomiin xalayaan dhiyaateef akka hin jirre himanii garuu deebii kennuuf hin hojjannaa jedhan. Gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan haleellaa qilleensarraa qibxata dabree naannoo Tigraayitti namoota nagaarraa raawwatamee jedhan balaaleffatan. Ministeerri Ajaalaa Itoophiyaa mootummaa irratti dhiibbaa uumuuf jechuun ibsaan kuffis beekaa Toomaa gabaas qaba. haleellaa qilleensarraa gabaa togogaa kaabalixa magaalaa Maqaleetti qibxata darbee raawwatamee lubbuu namoota nagaa hedduu galaafateen akka malee yaadda'eera gocha balaaleffatamuu qabudha jedhe ministeerri Haja Alaa Ameerikaa. Humnoonni nageenyaa namootni haleellaa kanaan miidhaman yaala fayyaa akka hin arganne dhorkaa jiraachuu gabaasaaleen amanamoo jiru ka jedhe ministeerichi kun fudhatama hin qabu jedheera. Gamtaan Awurooppaas haleellaa itti yaadamee namoota nagaa irratti raawwatamu akka kana nan balaaleffadha jedhe. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatame jedhame kana ni waakkata. Dubbiimaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa koloneel Geetannat Adaana ibsa har'a gaazexeessitootaaf kennaniin haleellaan raawwatame hidhattoota TPLF guyyaa wareegamtoota kabajuuf walitti qabaman irratti malee namoota nagaa irratti miti jedhan. Dubbii himaan ministeera Haja Alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muuftiis haleellaan namoota nagaa irratti raawwatame hin jiru jedhan ibsa har'a miidiyaaleef kennaniin. እዚህ ሪስትራክት ተፈጸመ መንግስት ዜጎችን አጠቃ ብለው መግለጫ የሚሰጡ ሰዎች mootummaan haleellaa qilleensarraan lammiilee nagaa miidhee jedhu namoonni akkana jedhanii ibsa kennan waa'ee filannoo seena qabeessa kana homaatu hin jenne kuni maaliif xiyyeeffannaa filannoo irraa gara biraatti jallisuuf jedhanii kana uuman isaan Libaanoon keessatti Afgaanistaan keessatti xiyyaaraan damma roobsaa turanii
ኢራቅ ውስጥ ማር ነበር ሲያፈሱ ነበር ውሃ ነበር ሲያዘንቡ የነበረው ኢራቅ keessatti dammamoo bishaan roobsaa turan kanarraa ka hafe mootummaan Itoophiyaa lammiilee nagaa hin miidhu namoota seeraan barbaadaman funaanuuf qofa socho'a kun ammoo biyya kam keessayyuu waanuma jiru jedhan ambaasaadar Diinaa Muftiin mootummaan Itoophiyaa haliillaa qilleensarraa namoota nagaaratti raawwatame kana waakkatullee BBC'n ragaalee suuraa dubartootaaf daa'imman haliillaa kanaan miidhamanii hospitaala Aayidar magaalaa Maqalee jirutti yaalamaa jiran argateera doktarri hospitaalicha keessa hojjetu tokko yoo xiqqaate namoonni 60 ta'an ajjeefamuu fi 40 ol ammoo qaama miidhamuu BBC'tti himeera koreen fannoo diimaa idil addunyaa ibsa guyyaarraa baaseen har'a ambulaansota 9 gara bakka haleellaan raawwateetti bobbaase namoota miidhaman gara hospitaala Aayidaritti deddeebisaa akka oole beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa Saawudi Areebiyaa keessa rakkachaa jiran hunda torban keessatti gara biyyaatti deebisuu yaaluu jirraa jedha dubbi himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftiin lammiilee kunneen gara biyya deebisuuf waan hojjechuu jiran hima. Kana lammiiwwan 1,190 ta'an biyya Saawudii irraa Somaalilaandii fi Keeniyaa irraa ol deebifnee jirra. Lammiiwwan Saawudii jiranis deebisuudhaaf komiteen tokko Saawudii deemeera hojjetaa jira 24 hours hojjetaa yeroo gabaabaa keessatti lammiiwwan Saawudii keessa rakkatan hunduma isaanii akkuma jiranitti biyyatti deebisuudhaaf wanti hojjetamaa jiru cimee itti fufeera kun immoo yeroo gabaabaa keessatti bu'aa akka argamsiisuuf boo'ichi achi jiru komiin achi jiru hundi akka cufamu abdii qabnaa ka jedhu. Lammiileen Itoophiyaa to'annoo mootummaa Saawudii jala jiran dhiita mirga namoomaa dhukkubaa fi akkasumas du'aaf saaxilamaa jiraachuu dhaabbileen gargaarsa namoomaa dabalatee qaamoleen garaagaraa himaa turan. Dhalataan Walloo Adam Abduu Muhammed waggoota 3 erga Saawudii jiraateen booda hidhamee ji'oota 6 mana hidhaa jiraachuu BBC'tti hima. Mana hidhaatti dhiphina cimaa argachuu kan himu Adam yaada Saawudii keessaa Itoophiyaatti isaan galchuu hawwii guddaan eeguu hima. Asii wallahi yoo dhugaa dubbachuu ta'e rakkoo nuti keessa jiru kun hedduu ulfaata. Amma yeroo ammatti haasa'aa jiru kana wallahi asii qaama qullaa dhaabbatee keessatti odeessi jira jechuudha. Wasaa ammee nagartee horkii akkatti narraa yaa'aa jira. Karaa qulqullinaatiinis karaa nyaataatiinis ati mirgi ilmi namaatiif eegamu tokkollee as keessatti nuti eegamaa hin jiru. Silaa rabbiin gaafuma lubbuun sun isin keessaa baatee jee baatee turaa jira malee akka isaaniitiif silaa kaasa dhumnee ture hin jirru jechuudha. Kutaa tokko keessa yoo xiqqaate nama 450 jiraataa jira jechuudha. Kutaa tokko keessa. Bakki itti ciisni kun siree wanni irra rafamu hin jiru. Bakki irra rafnu kun lafa irra rafne jechuudha. Lafa qullaarra yoo kaartoon arganne kaartoonii rafna. Yoo sun hin jiraanne ammoo lafumarra ciisnaa jechuudha. Ijoollee cinaan tokko bakka wal jijjiira. Namni tokko galgala yoo rafe cinaan tokko ammoo guyyaa rafa jechuudha. Rakkoonni lammataa ammoo gama nyaataatiin jechuudha. Nyaata sunii qixxaa tokko yookaan kubjii tokko nuu fidanii bishaanii xiqqoo gommaa xiqqoo tokko jechuudha. Kana yeroo lama irra dhuguu hin dandeessu. Guyyaallee ruzii adii sunillee guyyaa tokko numa dhufaa guyyaa tokko nu hambisanii guyyaa dhuftellee nyaata sanii filaagaa namni beelee nyaatuu numa danda'aaf malee waa gadi afaanis garaatti dabarfatuu dandeessullee miti. Inni sadaffaa ammoo namni yoo dhukkubsate as keessa namni tokko yoo dhukkuba namatti daddarbuun qabame waan mana kutaa tokko kana keessa jiru yoo xiqqaate nama hedduutti ofirraa daddabarsuu danda'a jechuudha. Kutaan keessa jiru duraatti namni dhukkubsatee namni akkasuma gaggabee namni nurraa baafamaa ture jecha akka namni yaalamuuf akka wanti hundi manni isaa akka nuuf sirraa'utu yeroo gaafanne nyaata lagannee nyaata fudhannee hanga namni dhukkubsataan nuuf yaalamutti jennee oggaa dinnu nyaata guyyaa 2 guyyaa 3 oggaa nyaata laganne itti mana ofiisan malee waa tokko furmaata dhumaa nu godhin itti ofiisan jechuudha. Oggaa benninii fi dheebuun nutti jabaate ogasaniin booda nyaanni sun akka nuuf galu ofumaa keenya eeyyamanna jechuudha. Mee har'a ministeerri dhimma alaa ka Itoophiyaa ibsa baasee warra Saawudi Areebiyaatti rakkachaa jiruu fi lammiilee Itoophiyaa ka Saawudi Areebiyaa jirtu torbaan lama keessatti galchuuf deemnaa jedhanii kuniin akka nama achi keessatti rakkachaa jiru yookiin achitti ji'oota dheeraa hidhamee maal si dhageessisa? Baay'ee takka waan nama gammachiisudha jechuudha. Garuu akkuma ammaan dura torbee darbeen duratti haasa'amaa ture sanii kanuma haasaa qofaa ta'ee kan hafu yoo ta'e ammas furmaanni kan hin argamne yoo ta'e kun rakkoodha jechuudha. Garuu akka isaan amma odeessaa jiran kanatti yoo furmaanni kan argamu ta'e akka hidhamaa tokkotti baay'ee takka gammachuu guddaatti natti dhaga'ama. Ayyee rabbiin isin gargaaru. Ayyee galatoomaa.
Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii humnoota TPLF ka Tigraayitti mootummaa Itoophiyaa walolaa jiran xiyyaaronni qilleensa Itoophiyaa C-130 bakka jedhamtuutti rukutanii kuffisuu himan. Raayaan ittisa biyya Itoophiyaa garuu xiyyaarichi rakkoo teknikaan kuuf malee rukutamee miti jedha. Xiyyaarichi guutummaatti kan barbadaa'e yoo ta'u namni hagam miidhame hin beekamne. Nigeeriyaa ganda tokko keessatti namni 10 maatii tokko keessaa qorsa biqiltuu irraa hojjetamu dhuganii du'an. Maatii sun keessaa namni xiqqaan lubbuu dhabee daa'ima waggaa 2 jedhan. Poolisiin biyyattii dhiirota 2 ka qorsa kan kennitee jedhan qabdee jirti. Oduun haatee Afrikaa kibbaa altakkaatti daa'ima 10 deettee jedhu oduu sobaa jedhu qorannoon dhiyeen kana oduun tun gabaafamtee addunyaa waliin geetti. Qorannoon fayyaa ka agarsiiftutti haadhituun dhiyeen kana ulfaayyuu hin turree jedhu. Kanadaatti awwaalii dhibbaan lakkaa'amu manbarnoota bulmaata akka turetti argamu himan. Torbaanota muraasa dabree manuma kanaatti reeffi ijoollee 215 argam biyyattiitti. Manneen kakkaan jaarraa 20 keessaa mootummaan Kanadaa dargaggoota biyyattii jiraatan fudhattu gochuu fi hundeessee jedhan. Abbaan alangaa waliigala Oromiyaa dhimma liyyannoo mirga abiyi Muhammad deeksisuu irratti murtii waliigala Oromiyaa dhiyaachuun deebii kenne. Dargaggoon kun waltajjii Yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni akka dhiifaman sagalee dhageessisuun kan hidhame mirgi waabii erga eegamee fi ji'ootaaf hidhamee jira. Akiikam jechuun yaalii taasisuu kan turan abukatoon isaa obbo Gammachiisa Qannoo waayilkeen maatii olaanaati. Komishinii poolisii Oromiyaa irraati akka to'annoo jalaan hubamuuf yoo inni shakkames immoo yoo jiraate gaaffii makanaa gaaffiin kun immoo mirga wabii san dhorkisiisu jechuudhaan komishinii mana murtii waliigala Oromiyaatti iyyata galfanne jechaadha. Oolmaan mana murtii har'aa maal fakkaata? Oolmaan mana murtii har'aa abbaa alangaa deebii guyyaa har'aatiin yaada lama kan inni dhiyeesse ta'e tokkoffaa galmeen qorannoo yakkaa qaqqabe hin jiru. Inni lammataa immoo teessoon shakkamaa kanaa iyyannaa irratti hin ibsamne kan jedhudha jechaadha. Nuti teessoo shakkamaa kanaa haala ifa ta'een mata duree iyyannaa kana irratti komishinii poolisii Oromiyaa jennee ibsineeti jira jechaadha. Gama biraatiin immoo galmeen qorannoo yakkaa onuun qaqqabdee kan jedhee ilaalchisee galmeen qorannoo yakkaa namni gaaffii mirga wabii dhiyeessu dirqama jechaadha waajjira abbaa alangaatti argamu. Erga isa qaqqabe iyyannaa mirga wabii isa qaqqabe abbaan alangaa poolisoota eeraman poolisoota iyyannaa irratti shakkaman waajjira sana qaama sana gaafatee kan inni dhiyeessu malee kan akka himannaatti kan intiraan qorannoo yakkaa onuun qaqqabde jedhee dhiyeessuun seera miti. Kun immoo dhibaa'ummaa isaa agarsiisa. Ta'e jedhee mirga wabii irratti yaada kennuu dhiisuudhaaf fala fayyadame waan ta'eef manni murtii kan nu hubatee dhibaa'ummaa abbaa alangaa agarsiisu hubatee mirga wabii keenyaa akka nu eegu jechuudhaaf kan nuti falmine jechaadha. Manni murtiis kan nu hubachuudhaan gaaffii mirga wabii irratti murtii kennuuf guyyaa 24/2013 nu beellame jechaadha. Dabalataanis immoo Maammed Deeksisoo dhaddacha irratti illee akka dhiyaatu gaafannee turre. Haaluma kanaan dhaddachi guyyaa sana ajaja hin kennina mirga wabii waliin wal qabsiisnee ajaja kennina jechuudhaan kan nuuf galmeen bule jechaadha. Maammed Deeksisoo beellama itti aanu kana irratti qaamaan akka dhaddacha irratti argamu ajajameera? Hin ajajamnee guyyaa sana hin ajajama jennee eegna jechaadha. Yookaan mirga wabii isaa eegna jennee eegna. Tole baay'ee galatoomaa obbo Gammachiisa. Fayyaa ta'a isinis. Muhammad Deeksisoo jalqabirraatti waajjira poolisii magaal Jimmaatti hidhame ture. Mana murtii aana magaal Jimmaa mirga wabii eegee fi gadhiifamu ajajee poolisiin deebisee to'atee ture. Achiin booda erga poolisii Oromiyaatiin fudhatamee quunnamtiin maatiif abukattoo isa waliin qabu addaan cittee jedhu obboleessi isaa Sultan Deeksisoo. Gaafa to'atameeti kaasee hordofaatuma turre garuu gaafa Jimmarraa humna addaa kanaan butame booda kaampii ture. Kaampii humna addaa poolisii Oromiyaa kana jechuudha. Egaa turtii ji'a tokko torban sadiitii booda immoo gara Finfinneetti ol dabarfame poolisii Oromiyaati. Ol dabarsanii guyyoota haga ta'ee galaan tursiisanii torbee sadii galaan tursiisanii booda ammoo kan dhageenya as Awaashitti akka dabarsan dhageenya. Adeemsa kana hundatti keessatti kaadda gaafa guyyaa 23 ji'a torbaffaati haga ammaatti isa haala kana keessa jira. Fayyaa isaatiin wal qabatee uffata nyaata isaa waan tokko waan irraa beeknu hin jiru jechuudha. Bakka kana jira jechuun malee qaamaan bakka jedhame kana deemtanii argitanii beektu dubbistanii beektu? Yaallee ture amma gaasaa dhufee fi galaan illee yaallee turre
achumattuu naman kaleessa isaanuma bira jiraachuu iyyuu namanan isaan. Galatoomi Sultaan. Baay'ee ulfaadhaa biyyaa. Dhaggeeffattootni sagantaan har'aa ganumaan eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan bulaa.